السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا في أردفتوتا كبجمتوتا چانالا كودي اندكيساني جرتو بقى جراتن بقى جرتن تنجيني ربي سيقولي يا جراتو جتشا ورون أمانتي برا أكم جرتن فيا كيساني بقى جراتني ما شاء الله تبارك الله وروني نجج بيستان قلاتو ما سنين جد أيدو تكون سنجالة warroonni maatii chaanaal kootiif maatiin taane warroonni haaraa laayikii sabskiraaybii gootanii akka maatiinaaf taatanis jedha akkuma yeroo darbe kutaa tokkoffaa irratti daanteelii shiniin dhahaa siniin jedhe garuu biiziin ture kutaa lammaffaa gadi siniif hin dhiifne yookaan dhumasaa gadi siniif hin dhiifne ifama na of kalchaa jecha irra kutaa lammaffaa qabadheen dhufee na waliin turaadha daawwadhaadha siniin jedha gamanumaan warroonni bitachuu barbaadanii kan soofaa kan shinii kaawwaa hundaa warroonni bitachuu barbaadan lakkoofsa sinii maxxanseera wastaabbiidhaan na dubbisuu hin dandeessanii wasaabbii koo gadi sinii dhiiseen jira gamasiin argachuu hin dandeessanii siniin jedha kinoo kutaa lammaffaan kana fakkaataa xumuramuu gahee jira yoo baay'atee marsaa lamaa yookaan marsaa afur caala hin hafu fi qarqarasaa lamaanitti shafshafa yookaan immoo maal jedhama funyoo isaatti dhaawutaafaa gufurasaa jechuudha gufurasaa qofaa taafaa marsaa lamaan tokko kan afuritti dha'ee san booda gufurasaatti dhahee naani maashaallah xumurasaa sinii waraabeen jira viidiyoo jalqabaa irratti ilaaluu hin dandeessanii yoo isinitti tole laayikii xiqqoo hin dagatinaa sabskiraabii gochuu hin dagatinaadha koomantii jalatti yaada keessan naaf barreessaadha akkasii hordoftootaa fi kabajamtoota koo kunoo kana fakkaataa garuu yeroo hin dhaabee silaa gosa adda addaatiin hojjedhee sin agarsiisa kun iddoo shafshafni isaa yookaan immoo gufurri isaa itti hojjetamu yookaan funyoon isaa itti hojjetamu jechuudha bitaa mirgaanii amma hin dhoofna marsaa lamaan hafe san itti xumurra maashaallah hedduu tokko bareedaa garuu yeroo hin qabu silaa gosa adda addaatiin hojjedhee sin agarsiisa gamanumaan ijoolleen gaafii eessaa bittee eessaa argattee eessa jirta jettanii karaa tokkokiitiin keessa na gaafattan viidiyoo koo kan yeroo darbe gadi sinii dhiiserra deebi'aa ilaalaa isiniin jedha yeroo hundaa asii argama achi argama jechuudha akkasii na wajjin turaa hanga dhumaatti isiniin jedha
maashaallah yoo itti xiyyeeffattanii sirriitti viidiyoo kana ilaaltan akkatti dhahan sirriitti isiniif galaa dafee isiniif galaa jechuudha. Viidiyoo jalqabaarraa yeroo ilaaltan sirriitti isiniif gala nama hin dhibu. Isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota daawwattoota koo warroonni na jajjabeessitan galatoomaa, warroonni immoo maatii kootiif haaraa taatan laayikii sabskiraayibii godhaa maatii koo ta'a isiniin jedha. Hedduu tokko salphaadha nama sirriitti itti xiyyeeffatee jalqaba gizee jalqabamu ilaalee jalqaba viidiyoo tokkoffaarraa hanga dhumaatti yeroo ilaaltan isiniif gala. Daanteelii dha'uun immoo baay'ee bareeda. Maaliif jennaan namni miidhagina mana isaa keessaaf wantoota aadaa keenya ta'ee ogummaa harkaa namni beeku kamiyyuu jechuudha. Daanteelii qofa osoo hin taane wallahi namni ogummaa harkaa qabu yoo dhaate miidhagina mana isaa keessa sirriitti bareeffata jechuudha. Osoo magaalaadhaa maallaqa baasee hin bitin. Kanaafuu hanga ogummaa keessanii yookiin hanga dandeettii keessanii waan beektan irratti hundooftanii yoo hojjettan wanti isin hin godhannes bakki isin hin geenyes hin jiru. Akkasii jajjabaadha warroonni ogummaa garaagaraa beektanii, fakkeenyaaf warri hodhaa migiraafaa beektanii kirruma kanaan hodhaa gosa adda addaa waan akka erboo yookaan waan qursii irratti nyaatanii girgiddaa geexii windoo wantoota garaagaraa kirruma kanaan kan hojjetu jiranii ijoolleen baay'een maashaallah tabaarakallah. Kirruma kanaan immoo ammas angalimsi yookaan amsoolaa jedhamu irratti dizaayinii akka abaaboo bifa adda addaatiin suuraalee adda addaa irratti kaasuu warroonni danda'an maashaallah hin jiran ijoolleen akkasii jajjabaadhaa isiniin jedha gamanumaan ansikoo. Warroonni ogummaa harkaa beektan walumaa galattuu jajjabaadhaa isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota koo laayikii sabskiraayibii gochuu hin dagatinaadha. Lakkoofsas asirraa fudhattanii keessan na dubbisuu hin dandeessanii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.